ምንም ማለት ነው። አንተስ ግሪነሽ ነው መስለታራ ገባሽ አይደል? እንደዚህ አይነት ታሪክ ልጅነትን እንደ ልጅ አለመኖር ስሜቱ ቀላል ነገር አይደለም። ገባሽ አይደለ? ከባድ ነው፣ በጣም ነው የሚያመው እና ያ ነገር ደግሞ አውቃለሁኝ፣ ይገባኛል። እና ምን ልልሽ ነው የምፈልገው መሰለሽ፣ ማለት በቃ የሚያም ነገር ይኖራል ስታይ እንደዚህ አይነት ነገር የሚያጋጥሙ የሆነ ትልቅ ሆኖ ነው 30 ዓመቱ ምናምን ሆኖ ነው እንደዚህ አይነት ነገር የሚገጥመው ምናምን ማለት እና ያንን ነገር ስታይ እንዴ እድሜ ተሳስቷል። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አከም ጅርተኒ አሸማ ሀርከፉኒ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አላችሁ? የበረታቱኝ ሁላችሁም አመሰግናለሁ። ላይክ ሰብስክራይብ ያረጋችሁ ሁላችሁም አመሰግናለሁ። በልቤ ደግሞ አማርኛ ጠፋብኝ፣ ይቅርታ። ሄሉና እቺ ልጅ ያሳለፉት ነገር አንድ ነው፣ እነሱ ላይፍ ማለት ነው። ይመሳሰላል ያለፉ ሁለታቸውም ያሳለፉት ነገር ሁሉ በጣም ወላሂ። ዛሬ ደግሞ እንደዚህ እንዳያደብርሽ ብላ ታርታ ጎንሽ ነኝ ስትል በጣም ደስ አለኝ። እኔ አይዟችሁ እንግዲህ ምን ይደረጋል፣ እንደዚህ ናት ህይወት። ወንድማቼ እይተዎቼ አመሰግናለሁ። ሁላችሁም ላይክ ሼር አረጋችሁ፣ አሁንም አበረታቱኝ ይላለሁ። እንግዲህ አከስፈካታ ጆሌ ኬኛ ኤጋ ወሪ ነጀጀቤሲተኒ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ናጎቻ ጅርተኒ ሁንዲ ኬሰኑ ገለቶማ ስኒን ጀዳ አመሌ አከሱመ ወላ ጀጀቤስኑ jajjabeessan nu bira dhaabbadha, sheer laayik nu godha, nun dagatina siniin jedha. warri immoo dhugaa rabbii wallahi baay'ee tokkotti sin galateeffadha. Akkasitti laayikii nu gootanii jajjabaadhu nuun jechuu keessanitti hunda keessanuu baay'ee tokkotti sin galateeffadha siniin jedha. Galatooma dhugaa rabbii wallahi siniin jedha. Gajjecha siniin qabu naa jiraadha siniin jedha. Egaa engadda argitu gamma Heluuni gaafa dubbadhu jedhanii biinii wajjiniin intini jedhanii Heluun waan biraa keessa galtee akka waa inni jaalallee isaa taateetti isaan namnillee fudhatee Heluunillee akkasitti fudhattee jechuudha. Garuu immoo namni waliin alatanii miti otuma waliin alatanii Oromoon tokko yoo fuudhee guddisu ilmoo isaa wajjin gizee guddifatu ilmoo isaa wajjin ija tokkootiin ilaala malee ijoollee ilmoo isaarraa addaan baaseen ilaalu. Ilma abbaa gadaa ilma guddisa tole obboleettii kootaa haadha kootii jedhee faanarra dhaabbatee akka isheetti hin dhaga'amneef gara Finfinneetti waamee hojiillee ishee qabsiisee ol dhufuun kooyyuu sababa isaatiin hojiin argachuun kooyyuu sababa biiniitii kan isheen jettu wajjiniin alatanii miti obboleessa ta'uun immoo kan isheen jette jechuudha. Wallahi engadda baay'ee tokko viidiyoo engadda gadhiise tokko laphee namaa cabsa. Har'ammoo Heluun gizee sanatti aartee jirti. Dura gaa obbolaadha jedhanii wanta itti dhiyaatanii fi booda immoo obbolaa miti gizee jedhanii ishee waa biraatti fudhatte jechuudha. Dubbiin immoo haati ishee ijoollummaatiin dhabdeeti jara biinii haadha biinii faatu ishee guddisa. Akkuma haadhoo isaanii obbolaama isaaniitii fuudhee harkaa nyaattee harkaa dhuddee waliin nyaatanii waliin guddatanii. Oromoon alasaarraa ilmoo namaa addaan qoodeen ilaalu haadhoma kootii obboleettii kootii jedha yeroo hundayyuu aadaa keenyadha kuni. Kanaafuu namoonni garii maashaallah wallahi wajjiniin alatanii miti haadhoon obbolaa ta'uu fi waliin hin dhalanne namni gizee bakka rakkina keessanii bakka gisee cinqii keessanitti sinii argamu haadhoo olitti jedhanii warri masakranii jiru. Wajjiniin alatanii miti turgumiinsaa kan jedhanii irra dhufanii dubbatanii baay'eetu jiru. Kanaaf immoo isheetiinillee Heluutiinillee irraa akka ifamtu akka isheen sitti himte rakkina ishee akka irraa qooddattu nama azansiisti jennaan. Egaa har'ammoo Heluun wanti hundinuu barreessee fi sana argiteeti dhuftee ani fatii
wal fakkaataa dabarsineerra kan isheen jette heeluutiin nan beekaa waan isheen dabarsaa turte ani har'a miti ture radde isaan hordofuu jalqabee jechuudha. Egaa mucaa kan addaan baateeyyuu sababa maatii ishee barbaachattidha jechuudha. Mucaa buttaa jaraa kana maqaa isaa iyyuu na jalaa badee malee isa wajjin gizee jaalalarra turanii eddee guddatanii mucaa waliin guddatan tokko jira. Isaafis isheefis obbolaa abbaa keessan jedhanii fuudhaniiti guddifataniiru jechuudha. Jara lamaanuu jechuudha. Gaafa guddatan immoo gaafa oduu egaa namna keenya beektu mitiire sin guddattanii malee abbaa keessan miti haadha keessan miti gaafa jechuudha gaanii ijoolleen kun mucaan inni faanarra guddate suni biiniidha. Barbaacha maatii isaatti ka'ee otoo barbaachatuma barbaadu maatii isaa argate innillee jechuudha. Achi deebi'ee immoo maatii ishee barbaadee isheefillee argee jechuudha maatii ishee. Isheenillee boodarra maatii isheetiin obbartee mana addee guddattee sana baatee jechuudha. Amma yaada sanarraan hin kaatee cinqitii sanarraan hin kaatee otoo boossoo otoo cinqamtu yeroo hunda mana kiimii keessatti gizee ishee kan isheen gizee dabarsaa jirtu jechuudha. Maal jettereen tara kanaatiin har'a waan ta'e ifatamaa ani ifatii jireenyi nuti dabarsine tokkodha. Anillee boo'ichaa fi cinqii gizee sana kunoo yeroo hunda mana kiimii keessaati. Gaaf tokkoon gadi ba'ee deeme boor mana kiimii jira. Ani yeroo hunda viidiyootti qarrasee isin baasu haniin barbaadu daawwattoota tokkotti gammachuutiin kolfaatiin as ba'uu barbaada malee yeroo hunda gadda koo miidiyaatti bahee boo'ee agarsiisachuu hin barbaadu ani isheen jettu jechuudha. Heeluu jechuun gobozii akka dhiiraa dhugaa rabbiiti wallahi akkuma argitan kana shokas hin beektu fuuldurooma isheeti yeroo hundasii jechuudha. Waan miidiyaatti dhufuuf waan miidiyaatti hin dhufnes hin beekti jechuudha. Wallahi cimtu kanaaf har'ammoo ifatamaa saati sanatti waan yaada keessa galee hin jiraayitiidha kan isheen jette jechuudha. Kanaaf immoo isa achi kaayitii amma of taatee akkati bakka geesse anillee si wajjiniin dhaabbadhee akkati darajaa tokko irra geessu har'ammoo kunoo uummata kana laayikii amma kana argattee nama meeqa jettee yaa rabbi na tasaasadheeyyuu nama uummata baay'ee horattee jirta. Kanaaf immoo viidiyoos waraabiitii irratti hojjedhu yuutuubii kee irratti nutti xiqqoo fakkaata garuu isa kaaniif immoo guddaadha. Namni uummanni si jala jiru kuni waan xiqqootti hin ilaaliini kan isheen jette jechuudha. Har'a viidiyoo kanaatiinis immoo akka kanaa olitti sabskiraayibisi godhanii kanaa olitti akkati geessu abdii qaba. Namni baay'een ayizoosiin jechaa jira wanta ta'eef jajjabaadhuutii waan dabarsite hundaa achi dhiisiitii. Isa achi kaayitii akka jabaattee fuulduratti baatee bakka kanarraatti jijjiiramtee bakka gaarii geessuun barbaada jettee wallahi baay'ee tokko natti tole. Isheen kunillee himimmaatiin baqa dhugaa rabbi jireenyi isaan dabarsan tokkodha jechuudha dhugaa dubbachuu fi kanaafuu ani si olitti ta'ee toon ta'inii garuu haa ta'u si wajjiniin dhaabbadha gizee hundaayyuu si biran jira ayizoo. Yaadini hin cannaqamini kan isheen jette jechuudha. Akkasiin jajjabeessitee waan hundaayyuu dhiifatama si gootee fi isheen jettu dhugaa maaf hin himneedha boodarraddee dhageesses kan isheen aarte nama aarsa garuummoo maal jedhee biiniinillee maal jedhee obboleettii koo miti jedha itti dhagaamaadha. Ani oskeeyoona kana geessise isheef yaaduu intala sanaaf yaaduu sammuu ishee eeguufiidha. Garuu immoo laazimii haadha tokko abbaa tokko irraa ta'aniif obbolaa miti. Tokko wallahi abbaa rabbiin qe'ee kan obbolaa oliitti sinii ta'ee argamu jira. Kan obboleettii oliitti ta'ee sinii argamu jira. Kanaafuu nama waliin nyaatee nama waliin dhugee nama waliin guddate miti. Hamma karaatti argitee walitti sittee haala walii amala olii bartee isaa ol ta'ee haadha obbolaa keessan ol ta'ee sinii argamuu danda'a. Gisee sana immoo onnee keessan bantanii akka haadhoo keessanii oliitti jaallattu bakkas gootuufi jechuudha. Laazimii waliin alatanii miti. Kanaaf immoo biiniin immoo rakkina isheen dabarsitee baay'ee tokko nama gaddisiisa. Ani immoo isheetti kan dhagahamnee fi laazimii immoo wajjiniin haatiru garaa tokko keessa haadha tokko abbaa tokko keessa ba'uuf hin qabamitan isheef obboleessa ta'uu fi inni jedhee jechuudha. Kanaaf ati rakkina kana hubadhu. Inni haafuu jedhee heeluu dhiisi sin ilaalchatu si kadhadhu nama jaalallee isheetu jira. Jaalallee ishee sun yoo dhaga'ee baay'ee tokko gadda. Egaa biiniin obboleessa kooti wanta jettuuf wanta oskituuf isheen
Kanaaf akka sammuu isheetu qabne namni biraas immoo hangadduu jira jennaan biinni hin didde heeluun isaati sanatti biiniin immoo kanaafidha malee ani waa biraaf miti kan isheen jettee jechuudha. Amma walumaa galatti heeluun baay'ee tokko mucaafillee gaddite jireenya isheen dabarsite sanas illee yaaddee akka kanatti wal fakkaate jechuudha jireenya isaan dabarsanii. Heeluun sababa sanaatiin dhukkuba sanaatiin amma ona kana sireerra har'a mana kiimii ooltii booriin baatii iftaan akkasuma cinqitii kanaati cinqitii haadha dhabdee mana namaa keessatti guddattee gizee guddattee obbartu jarri kun si guddisan malee haadha kee miti abbaa kee miti yoo jedhanii saatii sanatti lapheen cabee amma ona kanaa kun hambaa dhukkubaa taatee haftee jechuudha. Isheen haadhaaf abbaatti beetti. Mucaan inni sun illee akkasuma wajjiniin guddatan tokko jira. Inni illee ammarra dhukkuba sanaatu haamilee isaa cabsee jira jechuudha. Garuu alhamdulillah kan jaraa hin jiru. Inuma fagaatan irraa malee argatanii jiru. Kan kee immoo kan ishee kana immoo dhabdee jirti. Baay'ee tokko nama gaddisiisti haalli isheen irra turte jechuudha. Har'a immoo kun akka kanaanii heeluun hundumaaf su biran jira ayizooshii. Anatti dabarsitee anillee dabarsee jira. Waan ati turte anillee irra turee jira wanta ta'eefi jettee dhiifatama gooteefi jirti walumaa galatti baay'ee tokko namatti tola. Namni dhiifatama walii gochuun dogongorri hin jira dogongorra walii darbuun bareedaadha. Garuu wanta ishee aarsee maaliif na sobanidha maaliif kana jedhanii natti hin himanii kan isheen jettuu barbaadde malee. Isheenis immoo waa biraas miti isheettis dhagamuu mala murteessamu namatti murteessuu hin fiigamu akkuma dubartiidha mitiiree bakka meeqatti yaanna sammuun keenya wanta ta'eefi isheettis hin fakkaata. Har'a immoo kun akka kanaanii dhiifatama walii godhanii akka kanaan wal fakkaatu wal biraa akka isaan babbareedan argitanii babbareedduu lamaanii baay'ee tokko namatti tolu. Amma kanaa olitti isa duraa olitti taa'anii walii argamuu qabna kan isaan jedhanii jabaadhaa dhugaa rabbii baay'ee namatti toltu. Isaa olitti taatee akkati darajaa gaariirra geessu jettee jirti. Ammallee waa sapiraayisii astaghfirullah sapiraayisiin qaba isa asitti haasa'uu hin barbaadu yoo booda haa ta'u inni jettee jirti waan isheen qopheessiteettuu fi hin beeku waa qopheessiteettii fi akka kanaan kan isheen haasa'aa jirtu baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Kana fakkaataa jarri har'a muluma muluutti dhiifatama walii godhanii jiru jechuudha. Kanaafiyyuu amma dubbiin iddeetti galaa jira rabbi jedhee biinii wajjiniinis egaa ganaa wal arguu ammatti waliin argine booda wal arguun isaanii wal arganii walitti dhufanii dhiifatama akkuma ishee kanaaf goote biiniifillee dhiifatama gochuu ishee hin hafu jechuudha. Inshaallah akka duraatti deebanii bakka duraatti deebanii jaalala isaanii akkuma duriitti dabarfatu dhiifatama walii godhanii yoo rabbi jedhee yeroo hunda kana fuuldura koon dhaabatiin kan isheen jettu jechuudha. Heeluun aarteetti biiniitiin egaa isheen itti aarte maaliif waan hunda mistira na oskitee hin qabdu. Mistira isa kana akkamiin na oskitee kan isheen jettu jechuudha. Jetteen isheen itti aarte biiniin immoo guyyaa meeqa guyyaa meeqa sitti himuuf afaan irraa fudhee ka'ee maal jedhee sitti jedheen kan inni jechaa jiru jechuudha. Baay'ee tokko ulfaata dhugaa rabbii baay'ee tokko jireenyi akka argitan kana miti jireenyi bu'aa bahii qabdi jechuudha. Wallaahi akka namni yaadu kanatti miti. Viidiyoon koo kana fakkaatti warri na dhaggeeffattanis galatooma hundi keessanuu isiniin jedha.